Akkam akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isin dhageessisaa. Kana keessattis ayyaanni dhaloota Nabiyyuu Muhammad waggaan 1497ffaan guutuu Itoophiyaatti kabajamaa kan jiru ta'uusaa mariin Afrikaa kibbaatti dhimma nagaa irratti xiyyeeffachuun ni adeemsifama jedhamee hafuusaa. Akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa akkaataa waamicha garee shororkeessaa Wayyaanee irratti dogoggoroota jiran sirraa'uu qaba jechuudhaan dhaamsa dabarsee fi xumura irratti ammoo walga'iin koree hojii raawwachiisaa paartii badhaadhinaa magaalaa Jigjigaatti adeemsifamaa kan jiru ta'uusaan isinitti himaa dabareedhaan amma xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin gaafadha. Ayyaanni dhaloota Nabiyyuu Muhammad waggaan 1497ffaan guutuu Itoophiyaatti kabajamaatiin jira. Keessumattuu as magaalaa Finfinnee masgiida guddicha Anwaar jedhamutti sirnoota adda addaatiin kabajameera. Ayyaana Moolidaa kan kabajnu seenaa addunyaa fi jireenya dhala namaa jijjiiruun ta'uu qaba jechuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhaamsa dabarsaniiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi ayyaana Moolidaa sababeeffachuun ergaa baga geessaniiti hordoftoota amantaa Islaamaatiif dhaamsa kan dabarsanii Nabii Muhammad dhalachuu isaaniitti addunyaan hedduu fayyadamtee jirti jedhanii seenaa addunyaa jijjiiruu jireenya dhala namaas jijjiiraniiru jedhan muummichi ministeeraa ergaa isaanii kanaanii ayyaana Moolidaa kan kabajnu seenaa addunyaa fi jireenya dhala namaa jijjiiruun ta'uu qabas jedhaniiru. Hojii qonnaa fi indaastirii oomishtummaa irratti hojjechaa jirru seenaa biyya keenyaa fi jireenya uummata keenyaas kan jijjiirudha jedhaniiru. Dhaamsa kanaaniin Itoophiyaa waraanarraa baraaruun fuula keenya guutumaaf guutuutti karoorawwan seenaa fi jireenya jijjiiran irratti xiyyeeffannaa jechuunis himaniiru. Sirna nyaata maatiiwwan keenya gara jijjiiranitti xiyyeeffachuudhaan hojii eegallee daran cimsinee itti fufuu qabnas jechuudhaan waamicha isaanii dabarsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed egaa ergaa kana kan dabarsan isaan qofa odoo hin taane qondaaltonni mootummaa kanneen biroos keessumattuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee, pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi qondaaltonni naannolee garaagaraas baga geessan jechuudhaan hawaasa musliimaatiif dhaamsa baga geessanii dabarsaniitiin jiru. Guyyaa dhaloota Nabiyyuu Muhammad wayitii kabajnu barsiifata isaanii yaadachuun ta'uu qaba jechuudhaan ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaan himaniiru. Obbo Qajeelaan kabaja ayyaanichaa masjiida guddicha Anwaaritti argamuun haasawaa dhageessisaniin Nabiyyuu Muhammad gara laafessaa fi dhalli namaa haqummaan akka jiraatuuf kan qabsaa'an ta'uu isaanii himaniiru. Nabiyyuu Muhammad dhala namaarra darbee biqiltuuwwanii fi beeladootaaf garaa kan laafan murtee madaalawaa kan kennanii fi daba dhala namaarra ga'uu hadheeffatanii kan morman ta'uu isaanis eeraniiru. Obbo Qajeelaan ayyaanichi dhalli namaa kan itti deeggaramu kanneen harka qalleeyyii ta'an ammoo kan itti daawwataman kanneen dhukkubsatanis kan itti gaafataman jaalallii fi waliif yaaduun kan itti mul'atu waan ta'eef ayyaanicha hojiilee namoomaa gaarii hojjechuudhaan dabarsuun barbaachisaadha jechuudhaan dhaamaniiru ministerichi. Mariin nagaa dhimma waraana kaabatti adeemsifamaa jiru wajjin wal qabatee nagaan akka bu'uuf Afrikaa kibbaatti ni adeemsifama jedhamee sanbata har'aatiif karoorfamee ture akka hafe gabaafamaatiin jira. Reuters madda dippiloomaasii wabeeffachuun akka himetti mariin kun yeroo hin beekamneef akka dheereffamedha kan hime. Egaa maddawwan oduu adda addaas sababoota adda addaatiin mariin kun akka hafedha kan himaa jiranii. Pirezidaantiin Keeniyaa kanaan dura Uhuru Keeniyaataa mari'achiistoota keessaa isaan tokko turanii sababa sagantaa dhuunfaatiin marii kanarratti hirmaachuu hin danda'u jechuudhaan ergaa dabarsuun isaanii himameetiin jira.
Egaa kuni kan nuti jiru dhimma marii kana wajjin wal qabatee mootummaan Itoophiyaa akkaataa waamicha wayyaan irratti wantoota sirreeffamuu qaban irratti ergaa dabarseetiin jira. Mariin nagaa kun kan adeemsifamu Itoophiyaa birmadummaa qabdu keessatti karaa dimokiraatawaan mootummaa filatamee fi garee fincilaa wayyaanii gidduutti malee mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti miti. Kana fakkeessuudhaan himamuun haala kanaan dhiyeessuun gonkumaa fudhatama hin qabu jedheera. Mootummaa Tigraay, Government of Tigraay, State of Tigraay, qunnamtii alaa Tigraay akkasumas immoo Tigraay External Service jedhuudhaan haalli ittiin ibsamu birmadummaa Itoophiyaa kan balaaleffatudha, kan mormudha. Kana gonkumaa mootummaan Itoophiyaa hin fudhatu jechuun dhaameera. Karaa birootiin bulchiinsa Tigraay yookaan ammoo mootummaa naannoo Tigraay wanti jedhamus hin jiru. Haala kanaan ibsamuu hin qabu. Sababiin isaa qaamni karaa heera mootummaatiin adeemsa eegee filatame waan hin jirreef haala kanaan waamuunis fudhatama kan hin qabne ta'uusaa dhaamsa dabarseera. Qaamonni fi humnoonni haala kanaan waaman gocha isaaniirraa akka of qusataniifis ergaa kanaan akeekkachiisni darbeetiin jira. Xumura irratti walga'iin koree hojii raawwachiisaa paartii badhaadhinaa magaalaa guddoo mootummaa naannoo Somaalee Jigjigaatti adeemsifamaatiin jira. Egaa turtii haga ammaatti damee hojii qonnaa irratti keessumattuu gama misooma diinagdeetiin bu'aawwan argaman jajjabeessaa akka ta'an keessumattuu immoo karaa nyaataan of danda'uutiin carraaqqiin taasifamee qabatamaan kan mul'ate ta'uusaa himameetiin jira. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan miidiyaaleedhaaf keessumattuu EBCdhaaf yaada kennaniiru. Walga'ichi egaa dhimmoota adda addaa irratti marachuudhaan murtii ni dabarsa jedhameeti kan eegamu. Egaa walga'iin kun Jigjigaatti adeemsifamuunsaa seena qabeessadha. Maaliif kanaan dura bara sirna addawaayii wayyaanee keessa walga'iin sadarkaa koree giddu galeessaatiin adeemsifamu naannoleetti keessumattuu naannolee guddattoota jedhamanii beekaman naannoo Affaar, Somaalee akkasumas immoo Beenishaangulii fi Gaambeellaatti adeemsifamee hin beeku. Egaa walga'iin ammaa kun seenaa kan jijjiiredha jechuudha. Paartiin badhaadhinaa dhugumattuu seenaa jijjiiraa kan jiru ta'uusaa kanarraa hubachuun ni danda'ama. Koreen hojii raawwachiisaa paartii badhaadhinaa kun egaa turtiisaa magaalaa Jigjigaatti taasisuu kanaan dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan keessumattuu gama birmadummaa biyyaa eegsisuu fi kabachiisuutiin gara fuulduraatti wantoota hojjetamuu qaban ilaalchisuudhaan murtee faayidaa qabeessa uummanni fi Itoophiyaan irraa fayyadamtu ni dabarsa jedhameetiin kan eegamu. Walga'ichi kan milkaa'ee fi murteen gaariin uummata fayyadu keessumattuu murteen nagaa buusuudhaaf gargaaru irratti darba jedhamee hawwiidhaan eegamaa kan jiru. Odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadhee haganuma. Egaa daawwattoota koo kabajamoo waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun egaa hiriyoota keessanis ta'ee namoota kanneen biroo dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sheer akkasumas immoo sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Baay'een isin galatoomfadha. Ulfaadha.